كمالي إسنين أمتي يرون قمي قوتشيس كان سور سجلي ورابي بوليسا كوفير مالتات حتى مالتي قوتشيس أكمل تلوكسان أنا كسور سجلي ورابني بوليسا كوفير قندن دام تي قوتشيسو مال إيرا تريسا من برمسا كينيا أنا سيفن قوتشيسا أنا نمنا قوتشيس أرجع لقامو إيه جفتنا قوتشيس جفتي ملكني ساركا كيسا كابا أنا نما غاريدا منا بيجرا منا من تاندي مجيتشا صوبك إنه رياك يساك الله كيسا قلتي أبتماتي جفتي أكميشات ملكي تفيدا ما جرتي كان نفسي أجتو أكن سور سجلي وبوليسا كوفير كان ورابي السلا إيه جيبت إيسي نجر شوفي قد يوي أبسي سنقاتين أفوفتو سارين كن كوسي كنا وانت منا ما بيكني قدس بدين كن تسقباي جيفتي إيش يبيك تمتي شوفي أنا جيفتي إنما قرص أنا ما تفي يا رجال جبنا أنا ما أنا من مرة أفضل تمتي مالتاتي ما يومي رأي كيسان باني أنا يبقى ميك أديمي رفين سكوفا سري فدين أما يو آرا جرتا وان فتي كنا فين قلو تانا أنا ريميتي تسقب باهري أكا كانت أنكي هما بو أنكب شين نمبر جتشولا أما تشيتي آروكي كنا مال جدام وتو مالا شي بيكتومو وان سكوربيو فتي فكاتو كنا راونتي غارين نيغما أما وأنت كوكت نافكوتم برباد مال جمين جيفتي وان جالتيف هرين جيفتي ريبود أفكاتي جتة إجولة من برنوتا هند مسانيتي أوديسيت أفتشو ريبوف وان كاتيف أتون ثاني هرين جيفتي أتو ريبوف جتو هركا شيروكاس تك أبدي جتان يوكين مو ورّيباني جتان ماله هريتو ريبي يوجت ألفنا كوتيف غاريمتي تول كم براوان ناجا جو قبدا ماله غاجرتا ديمي جاكي سدابتين إلا لكم يوسي ولتي وانتي نافين قليني مالك أبنا مناقاك أبوتي يو آرتي أما جيفتي تنارما أما وايا رفي عرو إيسو متبر ماك أنا بليسيتي مانا برمسان كيستي كبجمي كيستي أما يو بوليس كود أجي مالين جدان هن أغاو يو أجي سمو سوتا جنيو بچيسنان أما جالستي غراتشو فين قبين تسقباي
Akkam jirtu barbaaddeeddoo tokko? Akkam? Nagaa oltee obboleessa koo. Maal taataniitu? Homaa obboleessa koo. Homaa yeroo jettu fuula kee irraa beekamaa maaltu ta'eetiif? Homaa waan salphaadha. Kanaafiyyuu maali dharee wanti salphaan? Jedhaa dubbadhaa akka. Isin nan jechaa jiraam dubbattanii? Hiriitu mana barnootaa keessatti nama wajjin walitti bu'iinsa xiqqoodha. Maal? Eenyu wajjin? Giiftii kan jedhamtu wajjin. Maaltu ta'eeti hiree? Kan nama wajjin walitti buuteef? Dhiifama obboleessa koo si gaddisiisuu barbaade miti. Humna koo ol ta'eeti malee. Waa'ee na gaddisiisu maali haasofta? Ati gonkumaa na gaddisiistee hin beektu akkasiin jedhiin tolee? Dhiira tokko narraa fudhattee naan jetteeti. Ani dhiira tokko narraa fudhatame jedhee ittiin lolaa obboleessa koo. Maal? Dhiira maaliiti? Maalidha firii waa'ee dhiira maaliiti? Giiftiin mucaa gammee jedhamu tokko baay'ee barbaaddi. Eenyudha gammee? Mucaa hireen qofaatti qo'achiistu tokkodha. Sababa suur sagalee sanaa hireen qo'achiisuun waan dadhabdeef giiftiin itti darbitee qo'achiisaanii jirti. Sababni lola isaanii tokkos kanadha. Akkam? Jalqaba irratti wal arrabsoo qofa ture. Suur sagalee sana akka isheen siif ergite yeroo bartu hireen deemtee itti dubbatte. Sana booddee lolatti jijjiirame. Obboleessa koo dhiifama. Balleessaa dhiifama si gaafachiisuun hojjennee tolee akkasiin jedhin. Ani bar gammee wajjin waan hin taane keessa akkasiin hin seenneef jedhanii malee qofaatti isa qo'achiisuun kee homaa tokko illee nan arsine tolee. Wal jedhanii ilaali. Dhugaa kooti akkaataan guddisa keetis nama rakkate akkati gargaartuuf jecha dhamtiire. Hin gargaarte malee immoo waan hamaa maal goote? Amma mu madda lolaataati. Garuu hiree miidhamteetti maal? Hiriimoo. Waan ta'e dhageessanii? Hiree fi giiftiin sababa keetti warreeban bara. Isa iyyuu lolicha kan eegale hireedha. Gammeen irraa fudhatte jettee giiftii rukutta. Bagaa caalisi. Maal hoduu dhafa ganaa rifachuu? Durumaayyuu haasaa kun namni amanu jiru. Kan koo waaqa qofaatu beeka. Dhiisa. Dhageesse maal akka inni jedhe dhageesse? Hireen gammeen irraa fudhatte jettee ittiin lolte sanni jedhe kan. Kana jechuun hireen miira jaalalaa naaf qabdi jechuudha miti? Har'asatti mucaa oduu gingilchitu kana amantaa? Kana nutti muuf dhufee bara. Jirraa. Jibba mucaa kanarraa qabdu sirreessi. Dursitee waan isa jibbiteef qofa wanta inni dubbatu hundumtuu soba sitti fakkaachaa jira. Garuu hireen miira jaalalaa naaf qabdi jechuudha miti? Deemuufi Eenyuun bilisa ba'a? waan tokko akka waadaanaaf galtuuf jedheen dhufe. Maal ture? Wanti kaleessa uumame darbeera. Har'a garuu nama tokko wajjin akka walitti hin buune. Ishee dhabar kan dura dhufee dubbii na barbaadu. Hin beeka bareedu. Garuu wanti kaleessa uumame darbeera. Har'a nama tokko wajjin akka walitti hin buune gonkumaa maaloo daraa kee. Egaa jecha koo nalanii deemta jedhee yaaduuf moo naaf dargaggoomteetta?
Si akkuma yoo hin dargaggoomiyyuu jecha keenya nan deemu yaaddeen waadaan siif gala. Handeef. Nagaatti. Nagombisi ka. Amma eenyuyyuu hin jiru. Mee kottu na yaada. Kanuma lapheen kee. Onneen keenya kaleessa sin caccabsu jechaa ture san har'a eessa deeme? Moo lafa araarsituu jirtu qofatti kan inni hojjetu? Kaleessa qabaa ganna gadhiisaa yeroo jettu har'aan tuta bishaan lixxe fakkaate waan deemtu fakkaatu turte. Dabeetii nan kana booda humna kee bara callistee afaan kee hin banne. Sodaattu waan tokko sitti moo kana booda gammee yoomiyyuu hin argattu. Kana booda immoo gammee faana roomii qabannee suur-sagalee isaa siif argina tole. Hello, Gona. Akkam? Nagaa. Walitti bu'iinsa hireefi giiftiin nageenya? Maal akkamitti nageenya? Isayyuu waan si ajaa'ibu hireedha kan lolicha jalqabe. Gammeen irraa fudhatte jetteeti. Akkamittiin irraa fudhatta jettee reebde jechuu warreeban. Garuu giiftiinis rukutteet. Sin ajaa'ibu? Nan ajaa'ibu? Ana waan ati nageenya natti fakkaatee sitti himuu kooti. Jedhe gaa. Hello Abdiisa. Akkam? Dhageessee walitti bu'iinsa hireef giiftii. Har'a kan nuti qeyyabanu waa'ee histiriidha. Histirii keessaa immoo waa'ee naashinaalizimiiti. Histiriin immoo akkuma jirutti qalbiitti seeraan qabachuudha waan ta'eef wanti si rakkisu hin jiru. Naashinaalizimiin kan inni eegalee jaarraa tokkoffaa keessa. Dhiifama. Naashinaalizimiin kan inni eegalee waraana addunyaa tokkoffaa boodadha. Waraana addunyaa tokkoffaa booda kan babal'ate yeroo ta'us garuu jaarraa 19ffaa keessa immoo meeshaa waraanaa siyaasaa ta'uudhaan baay'ee babal'atee tajaajiluu jalqabee ture. Si galaa jiramti?
Akkam gam? Siif jira firii nagaa keeti. Kilaasiif qo'annaan akkam? Egzaaminis ga'eemti? Egaa wallaan sol qabaa jirra. Galanni giftii fireeffatoo malee wal harkaan fuudhanii nu qo'achiisaa jiru. Isan hiree waliin jalqabe amma giftii waliin itti fufeera. Anis kanumaaf jedheen dhufe. Maaliif inni hiree faana walitti isin hin araarsu? Dhugaamoo? Dhugaa. Akkati balleessaa hin qabne waan hin bareef oduu namaadhaan gargar ba'uun keessan gaarii miti jedhee yaada. Kanaafiyyuu gahee hiriyyummaa kun baadha jedheen. Baay'ee natti tola. Hundumaafiyyuu garuu baay'ee nabdatiin yoo milkaa'eef yaalla hundumaafu bilbila keenaaf laadhu. Duwwaa 966. Seenaa. Simbarbaara yeroo waan jettu rifadheen ture beektee. Maaliif? Garaa obboleessaa beektamtiiree obboleettiin koo tariitii maal balleessiteetu laata jedheen. Obboleettiin kee hojii nama boonsu malee hojii nama qaanessu hojjettee hin beektu. Inumaayyuu fi ishee irra darbitee barattoota walitti qabdee kan qo'achiistu mucaa qaxaleedha. Kun immoo akkaataa guddina ishee waan ta'eef barattootaaf illee waan quuqamtuuf akka barsiistuu tokkotti si galateeffachuuf si waama. Maal seete? Hireen jalqabuma gaafa dhalattu Waaqayyo ogeetti godhee waan ishee uumeef malee akkaataan guddisa isheetillee kan maatii kaan irraati addamti. Amma ogummaa kana eessaa akka dhufe hubachaan jira. Erga wal dinqisiifachuu eegalleetii eegaanis otoon sin dinqisiifatiin darbuutiin barbaadu. Hireen waa'ee kee yeroo hundumarra deddeebitee naaf kaasti. Barsiistuu akkamii akka taate fa'aa maatii caalaa ijoolleef akka dhiphattu fa'aa yeroo baay'ee deddeebitee natti himti beekte. Isi gaarbeeffameetiin ta'a. Lakki. Sababiin isaa firiiraas nan dhagaa. Akkasumas barattoota tokko irraatii nan dhagaa. Kanaafiyyuu arbeeffame miti. Egaa dinqisiifannaa koo akkan harkaa fudhattuun barbaada. Yoo diddaanis kan keen fudhadhu waan ta'eef. Nan fudhadha. Si galateeffachuuf si waamee dinqisiifatamuun natti ulfaateetu ta'a. Waan hundumaafiyyuu si wajjin wal baruu kootti natti toleera. Yeroo ammaa kanatti obboleessa akka keetii argachuun baay'ee ulfaata. Anis si baruu kootti gammadeera. Galatoomi. Nanda gadhe malee bilbila gammeesii fideera. Maal akkan godhuuf? Obboleessi kee yoo qo'achiistee rakkoon qabu siin jedheera. Dabalataan immoo akka isa gargaartuu fi bilbiltee akka dhiifama gaafattuufi. Tasumaa kana hin godhu. Maaliif balleessaan kan keetiin bar namni balleessii tokko immoo dhiifama gaafachuu qaba. Sirbituun tokko maal jedhe beektaa? Maal jedhe? Umuriin osoo hin daangeessiin xiqqaaf guddaan nama kamittiyyuu yoo balleessin dhiifama gaafachuu qabna jedha. Kan ammoo kilabiitti naan dhageessi. Sirba akkasii kilabiitti hin dhaggeeffatamu. Wallaaltuun ta'in malee. Hundumaafiyyuu siif ergeera. Hiree, olmaa koo kanaaf garuu nan achisiistu? Silummaa kun olmaa hin jedhamu. Naaf godhis jedhee sin gaafanne. Waa'ee kana ammoo irra deddeebinee haasofneera. Sin achisiisu. Maaloo waaqaaf jedhiitii hiree. Ati nan hojjechiistu taanaan si jalaa kufuu kooti. Egzaamiidhaaf guyyaa 4 qofaatu hafe. Hiree, maaloo sin gaddisiisu? Obboleessi koo aduu sin achisiisu. Maaloo kanarra nan dhiphisin dhiisi.
Atammayyuu gurbaa kana hawaa jirta? Homtuu keessa waliin madaalu bara. Kan koo rakkoo hin qabu. Si waliin wal madaaltu? Jakkitamoo? Yeroo waliin deematu argite. Inni Biraad Piitii fi ani immoo Anjeliinaa fakkaanna. Biraad Piit haa ta'u, Anjeliinaan eenyudha? Sidhaa? Tombii haaratin borraa haftee suni har'a qilleensa keessa bittinnooftee qaba. Waan an dadhabisitti fakkaate. Maalii dharee? Namoonni ispoortiidhaan waan si beekanuuf akka salphachuu keessa irratti hin beekne jedheetan. Tole jedhamatti fufu. Maal qaba ciminni kee tapharratti ta'e kun? Osoo jaalala irratti ta'eera ta'e. Maalan godha jetteeti? Akkasitti inni jabeessee taphadha dhaka. Morkattoonni kee akkanatti bilookkisi godhu. Ati garuu jabduudha. Baay'een si dinqisiifadha. Wanta dhiironni kan biraan sirratti godhan ati immoo gammee irratti. Maal jechuudha? Dhiironni tokko tokko sitti dhiyaachuu barbaadanii nu qo'achiisiin jechaa turan jedhan. Ati immoo siistama sana fuudhuudhaan gammeedhaan sin qo'achiisa jettee mucaa kana fakkaatu itti dhimma itti bahaa jirta. Haati hattuun intala hin amantu jedhan. Ofii keetii waan shakkaa jiraattu waan qabduuf. Namni hundumtuu akkuma keessatti fakkaata miti. Jaalalli bar miira dhugaan malee hawwii qofaan hin argamu. Hawwiidhaanis ta'u isaa naaf dhiisi. Miiraanis ta'u immoo isa harka koo keessa nan galfadha. Yeroo dhiyootti pensiyoonii qabannee suur-sagalee waraabeetan siif erga. Maali waa'ee siree kanarra deddeebite? Kun immoo kan inni ta'u abjuu kee qofaanidha. Waan barbaadde jedhe. Atasuma dhaabbadhuutti gammee dirree kubbaa keessatti ilaali. Ija keetiin immoo kubbaa duukaa wixxisi. Ani immoo dirree jannataa sana keessan fuudhee sii lixa. Akka taphataatti dirree bilisummaan jiru geesseen dirree walqixxummaan jiru gubbaatti siif burraaqsisa. Hireen ergaa barreeffamaa naaf ergite. Dhugaa? Maal kan jedhu? Akkamii gammee ana hireedha. Yeroo darbe balleessaa kee mallis komadheera. Kanaaf dhiifama si gaafachuuf ni jedhe. Maal jedhuun? Homaa rakkoon qabu sitti hin qabamne. Namni kamuu osoo bakka kee bu'ee waanuma gochuu danda'udha jedhee. Tole. Qophiin qormaata akkamii jette? Siin haala baay'ee ulfaata jedhee. Tole. Ilaali maal siin jette? Amma nama si qo'achiisu argatteetta miti naan jette. Wanti erbeen sun itti moon ooltu. Kanaaf maal jennaan? Maaloo taa'e? Maal jedhu? Rakkoon qabu ishee nuna dandeessi jedhin. Maal? Fajajaa. Natti tola jedhin kan biraa maal jettaan? Tole.
isheedhaan maal jettaan naan jette. Bu'aa caalaa argamsiisuuf nama caalu filadheera jedhanii. Maal? Kun garuu giiftiin gaddisiisu? Si dhukkubaa isii. Ati yeroo kanatti giiftii gaddisiisu moo hiree argachuudha kan barbaaddu? Har'a waaree booda jedhi. Tole bakka baratametti yeroo baratametti ol argina naan jette. Akkasuma. Tole natti tola jedhee erguufi. Ati maal asii hojjetta? Giiftii hangarraatti waan naa goote hundumaaf guddaa galatoomna. Dhugaa baay'een si galateeffadha. Kana booda garuu hireen akkana qo'achiistuun barbaada. Akkuma jette garuu bu'aa caalu fiduuf nama caalu filadheera hin jenne. Egaa haalotuma tasgabbeessuuf jedheen hamleen ishees immoo kan cabneef jedheen nan balleesse immoo. Ani qoosaafan jedhe. Tole kottu ta'e. Tole ishee waliin isa biratti dhaabdan. Gatiin qabnee kana dhala saree. Ana giiftii irratti moo? Ana giiftii irratti. Kun ammaa ta'uu hin danda'u. Kun ta'uu hin danda'u. Ani badde giiftii. Wanta mana maangeenye kun ana irratti taphattu. Siifin godha. Hiree siifin godha. Sareen kun ani yoon si godhu baadhe ana giiftii miti. Eenyuyyuu ana irratti akkas godhe hin beeku. Eenyuyyuu. Eenyuyyuu. Bohong kamu, bohong mang kamu, hujit anak minta kasih suka,
Maalidha maal taate giifti? Akkamittuu maal jette sagaleen kee bakkeetti dhaga'ama bara eenyuun arrabsaa jirtu? Na salphifte. Eenyu? Kottu. Ammas akka mana barnootaatti maaliif na caalti jetteeti? Narraa kan mana barnootaa irra iyyuu caala. Wanti gatii hin qabneen kun jireenya koo balleessite. Maaltu uumame natti himi? Na gadhiisi. Ani giiftii yoon hin godhuuf ta'e nama miti. Sababa barsiisaan isaanii hin jirre pereedii itti aanu isaan biraa waan hin qabuuf itti fufnee baran. Kanaaf baruulee keessan baasaatii barreessaa. Rule of law jechuun maal jechuu akka ta'e hin daganne miti. Gaariidha. Namni na yaadachiisu isin keessa jiraa? Tolee giifti. Itti fufi. Olaantummaa seeraa jechuudha. Dabalataan immoo uummannis ta'e dhaabbilee mootummaa garaagaraa even qaamolee seera tuman illee dabalatee seera jalatti ramadamu jechuudha. Sirrii jetti olaantummaa seeraati. Gabaabumatti yaadni rule of law jedhu no one is above the law jechuudha. Kana jechuun immoo namni kamiyyuu seeraan ol miti jechuudha. Gaaffii tokko qaba barsiistuu. Otuun eeganii moo jirra? Lakki waanuma baranne keessaa defineeshinii rule of law isa jedhu. Tolee gaafa. Rule of law jechuun olaantummaa seeraati jennee baranne. Isa amannee baranneerra. Ammas isuma barannamoo jechuun koo biyya seerri hin jirre keessatti waa'ee olaantummaa seeraa barachuunis ta'e barsiisuun hin cimoo barsiistu. Jirra. Gaaffii nama akka salphaatti gaafatte gaaffii walfalmii guddaa qabudha. Kanaaf asitti immoo walfalmii fi yeroo bu'uuraan kan hafe furmaata qabatamaa kana jechuun hin dandeenye. Kanarratti kan ati beekuu qabdu wantoonni tokko tokko humna keenyaa ol kan ta'an akka jiran beekuu qabdu. Ta'us garuu urjii gaaffiinsaa gaaffii murteessaadhaa fi sirrii ta'edha. Anis yaada kanatti waliifan gala. Biyya keenya keessatti waan ta'aa jiru walumaan argaa jirra. Waggaa waggaan utuu waa'ee olaantummaa seeraa barannu namoota meeqa jalaatii haqni dhokfame biyyi wal'aansoo meeqa keessa galtee jiraachaa jirti. Kanaafiyyuu dabalataan immoo kaarikulamii kana kan boca warra adiidhaa jiru. Nus immoo barnoota warra adii barachaa jira jechuudha. Kaarikulamii nama keenyaan bocame dhugaa irratti hundaa'e yoomiif akkamitti baranna? Moo kanuma isaanii barachaaf? Akka barnootichaatti namni kamuu seeraa gadi jedha. Garuu wanti qabatamaatti argaa jirru akkaataa abbaan barbaade yakka barbaade hojjetee ittiin jiraatu agarsiisa. Osoo miidiyaan hawaasaan jiru ta'ee yeroo hundumaa olaantummaan seeraa jira jennee dhaadachaa gowwummaadhaan jiraanna turre. Amma garuu iccitiin kamiyyuu ifaa ifatti bahee waan hundumaa baranneera. Kana caalaa gowwoomfamaa jiraachuu dandeenya. Kanaafuu kaarikulamii isaa jijjiiramuu qabaa jechuudha. Maaliif yaa jijjiiramu? Namni hunduu seeraan oli kan jedhutti haa jijjiiramu. Hiree kanarratti ati maal jetta? Yaada kanarratti eenyuyyuu gaaffii hin qabu. Dirraa yaada kan sarnii ta'e kaase dabalatamuu kan nuti beekuu qabnu addunyaa sadaffaarra jiraachaa akka jirrudha. Qabatamaa ta'uusaa qofaa yoo yaadne bara waa'ee taateewwan uumamaas yaaduu qabna. Wantoonni keemistirii keessatti baranne waa'ee keemikaalaa fi koompaawundiitiin wal qabatee tokkoon isaayyuu biyya keenya keessa hin jiru. Yeroo kanatti fiiziksiin teewoorii bira darbee qabatamaan hojirra oolchuufaallee mijataan hin jiru. Kanaafuu keemistiriis ta'e fiiziksii barachuu qabna jedhee yaada. Yaada isheen kaastee sirriidha. Ati callistee moo yaada hin taane kaaste? Yaada ishee isa kam? Waan barbaade yoo ta'u garuu isheetu sirriidha. Afrikaa keessattuu Itoophiyaa keessa akka jirru beeknee barnoota kana teewoorii qofaan fudhachuu qabna jedhee yaada. Akka kootti. Qaxalee ko sirrii jette. Kanarratti wanta tokkoyyuu isiniif dabaluu hin danda'u. Gaaffiin keessan haala bareedaa ta'een isiniif deebi'eera jedhee yaada. Miti? Eeyyee nuuf deebi'eera urjii. Erga hiriin deebistee nuuf galeera. Eessa baashee rirmi kun rirma isheef gooneerra.
Nalgitu maraachaa jirti. Maal maraachuu qofa yoo na uffata gattee maraachaa jirti. Namni akka isheetti caalamuu jibbu kufaatiin akka kanatti xiqqaachuu irra darbee qullaa buusanii maraachuun itti xiqqaata. Ilaa kana booda maal gochuu qabna beektaa? Of eeggachuu qabna. Booda barfateera jechuun qabna jechuun giiftiin nama callistee teessuuti. Kana naaf qabi. Akkamittiin isaan injifachuu danda'a jettee halkanii guyyaa yaaldi. Eeyyee yeroo ishiin haal duree hunda fixattee dhuftutti nuti qophii taanee ishee eeguu qabna. An kanan jedhu egzaamiif qophii akkam gochaa jirtu? Eeyyeen baay'ee dhiphachaa jira. Hiriinis du'een bada malee sin achisiisu naan jette. Erga hiriin sin achisiisu naan jette immoo waan an kufu natti fakkaatee baay'een sodaachaa jira. Jabaadhu. Ati garuu garaa miidhasin jiru? Waan barbaadde naan jedhe. Garuu maaliif akkas naan jetti? Akka salphaatti dhifama naaf goota jedhee yaadneen ture. Kireeditii dabalaa argadhee jechuudha kan. Maal jechuudha? Kireeditiin irraa argachuuf jetteeti moo kan dhifama naaf goote? Lakki akkas jechuu koo miti. Jechuun qo'achiisaa jirta miti qormaataaf na gargaaraa jirti. Kanaafidha kireeditii dabalataa jechuu kooti. Waan hundaaf galatamu. Ammaa miti. Tole gift. Akkam bulte. Naga. Nyaara guruu kee kana dhiisi. Sin fayyaduu maa faayidaa siif hin qabu. Maaliif immoo? Tokkoffaa egzaamii waan ga'eef. Lammaffaan immoo nama barnoonni hin galleef dadhabduu waan taateef. Maal jechuudha na arrabsuu dhuftee? Sadaffaan immoo hiriyaan kee isheen ayyaana dhabeettiin sun akka isheen nama hojjisiisne waan hin beekuuf. Maaliif of hin kabaju? Moo ana waliinis lola barbaadde? Hojjisiistuu kee waliin illee walitti hin bu'in. Maal? Ansi hojjisiisuudhaaf qophiidha. Dhugaa keetii? Eeyyeen. Ana akka riyaat keetii sana hin arbeessu. Atis immoo hamma kuftu akkasii qabu. Eeyyeen. Atis karaa gammeetii waan tokko akka naaf gochuun barbaada. Isa naaf goonaan ana bakkeessa. Maal akkansi gargaaru barbaada?